Afaan Oromooti. Kasih. Radee. Irradee. Meetira 8. No. Kilomeetira 8. Akkam jirtu kabajamtoota jaalatamtoota daawwattoota chaanala Malkaa TV hundi keessan bakka jirtan nagaa fayyaan isiniin jedha. Har'a iddoon nuti jirru kun magaalaa Hoolotaa keessadha. Viidiyoon baay'ee babbareedoo fi nama bashannansiisan isinii qabadheetu dhufa. Kanaafiyyuu na wajjiniin tura yeroo gaariin isiniif hawwa. Gaaffiin anis gaafadhu akkasidha. Obseen haadha manaa tulluuti. Yoo obboleettiin haadha manaa tulluu duute haati manaa tulluu eenyudha? Ranaaf deebi. Obseen haadha manaa tulluuti. Yoo obboleettiin haadha manaa tulluu duute haati manaa tulluu eenyudha? Obseen obboleettii tulluuti. Obseen haadha manaa tulluuti. Yoo obboleettiin haadha manaa tulluu duute haati manaa tulluu eenyudha? Obsee. Obsee bravo argatteetti irrashe. Jedhame. Obseen haadha manaa tulluuti. Yoo obboleettiin haadha manaa tulluu duute haati manaa tulluu eenyudha? Obseen haadha manaa tulluu. Rambii wanti. Mbeetu. Yaani innis fakkaata. Irra deeme. Obseen haadha manaa tulluuti. Yoo obboleettiin haadha manaa tulluu duute haati manaa tulluu eenyudha? Obseen haadha manaa tulluuti. Yoo obboleettiin haadha manaa tulluu duute haati manaa tulluu eenyudha? Salphaadha. Obseen haadha manaa tulluu. Okay. Ashra kongo. Yalta. Haati manaa duuti. Haati manaa tulluu duute. Obboleettiin haadha manaa tulluu duute haati manaa tulluu eenyudha? Beenne ante. Rakkoon qabu gaaffii biraa jechuudha gaaffii lammaa. Gaaffiin koo inni jalqabaa akkana jedhadha. Obseen haadha manaa tulluuti. Yoo obboleettiin haadha manaa tulluu duute haati manaa tulluu eenyudha? Obseen haadha manaa tulluuti. Yoo obboleettiin haadha manaa tulluu duute haati manaa tulluu eenyudha? Obseedha kaa. Obseedha bravo. Eebbiseen haadha manaa tulluuti. Yoo obboleettiin haadha manaa tulluu duute haati manaa tulluu eenyudha? Eebbiseedha kaa. Bravo. Eebbiseedha gowwas. Eebbiseen haadha manaa tulluuti. Eebbiseen haadha manaa tulluuti. Yoo obboleettiin eebbise yookiin yoo obboleettiin haadha manaa tulluu duute haati manaa tulluu eenyudha? Nani kana beekuu hin dandeenye. Salphaadha baay'ee sagalee hir'ata. Maatan beekaree jechuun natti ulfaate qoy. Aannan na dhaggeeffadhaan ani isa nani jedhe jecha dhaggeeffadhatu. Eebbiseen haadha manaa tulluuti. Yoo obboleettiin haadha manaa tulluu duute haati manaa tulluu eenyudha? Beekuu hin dandeenye. Yeroo ammaa kana immoo jechuudha. Shaampiyoon atileetiksii addunyaa gaggeeffamaa jira. Biyya kamirratti gaggeeffamaa jira? Ameerikaa Oogiraan. Oraagiyoon immoo waan yeroo ammaa kanatti shaampiyoon atileetiksii addunyaa gaggeeffamaa jira miti Itoophiyaan mo'achaa jirti. Gaggeeffamaa jira miti biyya kamirratti gaggeeffamaa jira? Jarman. Ariifudha. Yaaliin kee bareedaadha. Jarmanii miti biyyi irratti gaggeeffamaa jiru Ameerikaadha. Ameerikaa keessatti gaggeeffamaa kan jiru rakkoon qabu bareedaadha. Amma immoo gaaffii biraanis gaafadhu. Shaampiyoon atileetiksii addunyaa yeroo ammaa kana biyya kamirratti gaggeeffamaa jira? Waa'ee tapha addunyaallee hordofaa jiru. No fiigicha yeroo ammaa Itoophiyaan baay'ee warqii waa'ee guuraa jirti torbee kana. Fiigichi kun iyyuu jechuudha. Hordofaa jiru waa'uma akkasa. Eshi yaali rakkoon biyya barbaade yaaluu dandeessa. Yaaluu osoo hin taane waan hin hordofne waan hin beekne tokko akkamitti yaallama ree. Gaaffiin kun lammaffaa jechuudha. Shaampiyoonni atileetiksii addunyaa yeroo ammaa kana biyya kamitti gaggeeffamaa jira? Beeku miidiyaa irra qaata fagaadhe. Miidiyaa irra qaata fagaadhe. Eshi haa ta'u. Fiigichi amma fiigamaa jiru yookaan shaampiyoonni atileetiksii addunyaa torbee kana fiigamaa jiru biyya kamitti fiigamaa jira? Yaaluu duratti maaliif yaaltu? Hai xiqqoo ansa addisiin ta'eetani ansa marree natti ulfaate. Biyya maalaati biyya baay'ee beektaa miti? Calliftee kun gammachuu maara.
Akka carraa argattu kuma rafuu dandeessa. Yaali. Lakin natti ulfaatu illee. Beekuu hin dandeenye. Beekuu hin dandeenye. Akkasumaanan jedha malee naaf galee kan naan gallee mootii kan naa galee naan galle kan naan galle naa gallan kan naaf gale naan gallee. Irra deebi. Akkasumaanan jedha malee naaf galee kan naan gallee miti kan naa galee naan galle kan naan galle naa gallan kan naa galee naan galle. Akkasumaanan jedha malee naa galee naa. Goota yaali. Rakkoo qaba. Afaan simbiraati kun. Afaan Oromooti. Akkasumaanan jedha malee naaf galee kan naan gallee mootii kan naa galee naan galle kan naan galle naa gallan kan naa galee naan galle. Akkasumaanan jedha malee naaf gale miti. Kan naaf gale. Eeshi qayyaadhaan bira. Gaaffii biraa. Eeshi akkasumaanan jedha malee naaf galee kan naan gallee mootii kan naa galee naan galle kan naan galle naa gallan kan naa galee naan galle. Irra deebi'ee. Irra si deebi'e. Akkasumaanan jedha malee naaf galee kan naan gallee mootii kan naa galee naan galle kan naan galle naa gallan kan naa galee naan galle. Akkasumaanan jedha malee naan galle kan naa galee naan galle. Akkasumatti hin argenne kana hin argenne. Akkasumaanan jedha malee sirriitti na dhaggeeffadhu. Akkasumaanan jedha malee naaf galee kan naa galee miti kan naan galle kan naa galee naan galle. Isuma kana jedhe. Akkasumaanan jedha malee naaf galee kan naa galee miti kan naan gallee miti kan naa galee naan galle. Akkasumaanan jedha malee kan naa gallees naan galle kan. Gaaffii salphaas gaafadhesh gaaffilee biraa odoon ta'e akkasumaanan jedha malee naa galee kan naa galee mootii kan naan gallee mootii kan naa galee naan galle. Akkasumaanan jedha malee. Annaa galee naan galle. Annaa galle miti. Akkasumaanan jedha malee naa gale. Akkasumaanan jedha malee naa gale kan naan gallee mootii kan naa galee naan galle. Isuma kana jedhu. Akkasumaanan jedha malee kan naa gale miti. Annaan galle naan galle. Okay, baay'ee bareedaadha. Ariifii deemte namatti tola baay'ee. Hinkooti fennii dhumuraa jechuudha. Yeroo ammaa kanatti atileetii beekamaa fi muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed kiiloomeetira meeqaan kan Itoophiyaadhaa warqee argamsiise? Yeroo ammaa shaampiyonaadhaan maraatooniidhaan Taamiraat Tolaa. Gaafiin koo akkas miti. Eshi gaafiin koo ishidhuma gaafii akkas gaafadha. Torbee kana keessa jechuudha shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa irratti atileetii beekamaa fi muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed kiiloomeetira meeqa warqee argate? Yaal. Kiiloomeetira 80. Meetira 8. No. Kiiloomeetira 8. Kiiloomeetira 8. Okay. Ariifudha. Baay'ee natti tola. Thank you. Guddaa galatoomi. So waan nu eeyyamteef guddaa galatoomi. Baay'ee bareedaadha. Chaanala Malkaa TV jedhu irratti daawwadhu. Si affeereen jira. Okay, haa ta'ush. Tokko immoo gaaffii biraas gaafadha. Atileetii beekamaan Itoophiyaa akkasumas muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed biyya kamirratti inni meedaaliyaa warqee injifate miilaan? Abiy Ahmed atileetii miti muummicha ministeeradha malee.
Zaho eshi tumurteetta eshi gaafiin kiyya gaafii afurii guddaa galatoomi. Ulfaadha. Torbeedhuma kana keessa jechuudha shaampiyoonuma atileetiksaanis jechuudha. Atileetii beekamaa fi muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed fiigicha kiiloomeetira meeqaan kan inni Itoophiyaadha warqee argamsiise? Kobaasa akkaatee uummata 120 miliyoona 120 kaatee dhiisee kobaasa akkaatee anis qajeelee. Gaafii biraa si gaafadha. Amma jechuudha fiigicha shaampiyoona atileetiksii addunyaa jira. Shaampiyoona atileetiksii addunyaa darbe kanarratti jechuudha atileetii beekamaan Itoophiyaa akkasumas muummichi ministeeraa Abiy Ahmed biyya kamittidha warqee kan argamsiise? Sagalee kee olqabii moo koree rakkoon qabu? Biyya isaa sangaruun harkaa badee waan. Keeshi meetira meeqaan argamsiise warqee meetira meeqaan? Yaaduu dandeessu. Ni ulfaata baay'ee. Gakkoo caalisiitii laal. Atileetii beekamaa fi muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed biyya kamirratti yookaan biyya isaa gambeenne kiiloomeetira meeqaan waan Itoophiyaadha warqee keessatti fakkaata? Dandeenye na turre. Yaali. Salphaadha yoo isin jedhu akkasumatti immoo kore kiiloomeetira meeqatti fakkaata? Maal atileetonni Itoophiyaa kiiloomeetira meeqa fiigu akkasumatti yoo? Dandeenye. Dandeenye.